eessaa akkan jalqabu wallaalachuu Gaawaa amanuun dadhabe. wajjiniin bo'aa ture jechuudha. Haadha faana dhugaa naasiin akkasitti Dhugaamuu imimmaan dhugaa ishee miti ija kooti dhangalaastee moo maanni kun jechaan tura dhugaa akka nama of wajjiniin bo'aa wallaaleen ture ta'e. jechuudha geetaan. Lameen namatti dhaga'ama. Namatti dhaga'ama namni kun abbaa ilmoo isheeti gara fuulduraatitti deebi'ee manatti naa dhufaa laata. Ilmoo isaa wajjiniin guddifadhaa laata. Dogoggora kiyya kaleessaa hundumaa dhiifama naa godhee raawwatee deebi'ee na faana jiraataa laata. Dogoggora kooti jettee raawwattee dogoggora ishees of ibsiteetti dhiifama gaafatteetti kana dura. Wantoonni kun immoo waan kana dura darbedha. Waan kana dura darbe immoo wanti godhamu hin jiru. Akkuma isheen jetteeyyuu jechuudha akkuma haati kakuu jetteeyyuu intalli kunis ilmoo qabdi jechuudha. Haati kakuus kana dura ilmoo qabdi. Sababni itti isaan wallola isaanitti fides kana dura ilmoo qabaachuu isheeti. Isheen kunis ilmoo qabdi waan ta'eef akkamitti garuu waan kana keessa akka isaan galuu danda'an sababa maaliitiif akka sabboontuu waan kana goote ani hin beeku dhugaa. Gitaan በጣም ምደብር ነገር ነው waan baay'ee tokko nama dabbarudha jechuudha. Waan baay'ee tokko namarraa jibbisiisu. Kanaaf iyyuu jechuudha waan baay'ee tokko dhufaatudha. Yaa jamaa namni jireenya namaa keessa seenee itti milkaa'u tokko illee jiru. Isa dhugaa waaqan isinitti maseenaa waan dhugaa jiru tokko samoonuma kana waan dhugaadhuma darbe tokko ala darbe viidiyoo isin hojjedheen ture waa'ee kanaati irratti dhugaadhuma jiru. Namni jireenya namaa keessa seenee keessattuu jechuudha keessattuu nama ilmoo qabu beektu miti ilmoo walitti qaban jidduu keessa galee uumaa milkaa'u jechuudha. Akkasumaan jechuudha namni sun ofii isaatii kisaaraa ta'e ofii isaatii raawwatee waan hin taane keessa galee raawwatee ofii dhaqee duwwaatti tafa qophaatti tafa malee jireenya isaaf hin ta'u jechuudha. Ala darbe isinii himeetiin hin ture. Intalli haadha manaaf abbaa manaa turanii ijoollee walirraa qabu. Haati manaa biyya alaa turte yeroo dheeraadhaaf. Yeroo ishiin biyya alaa turte sanatti gurbaan abbaan manaa ishii kun hiriyaa biraa qabateera jechuudha. Akka carraa ta'e namni kun gara biyya alaatitti nama gaggeessu faana reerikshii walitti qabaa. Nama achi gara biyya alaatti ergaatii ture jechuudha. Nama wajjin walii galtee godhate. Sana booda intalittii kana warruma gara alaatti ergu kana keessaa intala kana walitti dhufan. Wal jaallatanii waliin jiraatan jechuudha. Hangaas turtetti. Otuma wajjin jiraataa jiranuu akkuma irsaaf niitii ta'anii raatanii mana tokkollee jiraachuu baatan osoo wajjin jiraataa jiranuu intalli kun gara biyya Saawudii deemte jechuudha. Biyya Saawudii deemtee haati manaa isaa jalqabaa gara biyya biraarra hojjetaatii jirti. Isheen kun immoo nikaa waliin godhannee yookiin immoo samaanaa walirraa hin qabanila. Ishee kana faana. Garuu lafuma bakkee irratti wal shakashakaa jiran. Sinigalti. Amma hojiin mucayyoon kun gochaa jirtus isheen hiriyyaan keenyaa kun waan akkasiiti jechuudha. Haati kakuu samaanaa irraa qabdi. Qabeenya walitti qabu akka barbaadetti waan barbaaddeessa gochuu hin dandeessu jechuudha. Isheen kun garuu uumaa gochuu hin dandeessu. Manuma isaanii manuma ishee seenee bahuu ta'e malee wanni inni godhuuf tokko illee hin jiru jechuudha. Odoo amma rabbi fidiniiti intalli kun isa faana jiraattee ilmoon tokko garaatti ishee hafee qabeenya irraa hirachuu hin dandeessu. Lameen samaanaan qabdu waan taateef jechuudha. Yookiin samaanaa yookiin nikaasa jedha sanaan qabdu waan ta'eef. Waa'ee intala kanaan isinii hima dhaggeeffadhaa. Intalittiin waggaa 2 biyya Saawudii hojjattee hanga waggaa 2 kanatti abbaa manaa kooti jetteetuma osoo haati manaa jalqabaa jirtu jechuudha laal. Gurbichis itti nimne kana duratti. Akkuma waan hin qabneetitti garuu kan isaan wajjin jiraataa jiran natti fakkaata. Achi booddee in dhufte bara kana intalli kun. Gaafa ishiin dhuftu haati manaa jalqabaas galteetii nama kana faana jiraataa jirti. Ilmoo isaanii wajjin guddifataatii jiru jechuudha walitti deebi'aniiti. Isheen amma lammaffaa inni irratti jaallatee ta'uugaa wajjin sana dura waliin jiraataa otoo jiranuu gara biyya Saawudii deemte kunis dhufte. Gaafa dhuftu daareektii otoo maatii ishii biran dhaqin gurbicha faana wal argite jechuudha. Eessatti wal argite? Hoteela qabattee raawwattee hoteelatti wal argite.
Lamin ምክንያቱም mana kireeffatteen qabdu yeroo as turtettis wajjin innaa turtetti yaa'u bakkee dhumarratti gaafa wal argan wal shakashaku malee bakka walii godhanii hin jiran jechuudha. Giin karaa fuulduraatti waliif hin jiraanna kan jedhan waliif waadaa galuun isaanii nafu akka yaadatti gaafa yaadnu. Sana booda hin dhuftee talittiin otoo haati manaa jalqabaa mana jirtu isheen sunis silaa galteetti wajjiniin jiraataa jiru jechuudha. Amma otoo isheen jirtu hoteela qabattee hoteela wajjiniin bulte isheen kun biyya Saawudii irraa dhuftee. Sana booda itti hima akka haati manaasaa kana dura haadha manaa kan qabu akka dhufte itti hima jechuudha. Barteetuma bakka ashii rakkoo hin qabu jettee wajjuma jiraachuu barbaadde intalli. Kana booda waan inamaa warra dhaqa. Waan isaan achitti gochaa turan. Waan isaan achitti haasa'aatii turan. Waan guyyaa sana sa'aatii sana isaan ta'aatii turan hundi isaa waraabamee haadha manaa jalqabaatii ergamaaf. Haati manaa jalqabaa kuni wantoota hundumaa jecha isaan waliin jedhan waan isaan ta'an waan isaan godhan waan hundumaayyuu argiti. Rabbi nama gaafa awwaarradu laala argitanii gaafa nama awwaarradu ati yoo garaa qulqulluu deemte rabbiin immooyyuu siif dubbata jechuudha. Gaafa rabbi ishee awwaarradu intalittii sana jechuudha. Wanti isiin achitti abbaa manaa isii faana taate hundinuuyyuu wanti isaan achitti haasa'an hundinuuyyuu waraabamee haadha manaa jalqabaa kanaa ergamaaf. Iseedha maal jedheen manaa ba'e gaafa ba'u fiildii deemuudhaafanii. Sinigale fiildii deemuudhaafan guyyaa tokkoo fi bakka tokkotti ajajanii jiranii iddoo kanaa deemuudhaafanii jedhee raawwatee ishee sobee bahee ishee sana faana bula jechuudha. Dhiirri bara kanaa sareedha jechuudha. Saree የመጨረሻ sareedha. Suma dhugaa dubbachuudhaaf. Haadha manaa ishee mana jirtu haadha ilmoo isaatiin fiildiin deemaa jira jedheenit ishee sana hoteela qabatee wajjin buluu deemila. Garuu waan isaa warra deemaa isa godhee waan isaan achitti gochaa jiran turan hundi isaa waraabamee haadha manaa ishee manaa ishee jalqabaa sanaaf ergameef. Sana booda gaafa inni galu guyyaa lammataa isaa turtee hin gaafatteen gaafa ishee hin gaafattuun kaaduu barbaade jechuudha. Waan akkanaa keessa hin jiru ani akkamitti waan akkanaa irratti yaadda ati akkamitti kanatti na yaaddaa jedhee raawwatee ndoo maardiitti ta'uu barbaade jechuudha. Achi booda isheen maal gootee wantoota hundumaa waan isheedhaa waraabamee dhufe sana itti dhageessiste jechuudha. Waan of godhu dhabe lafa seenuu dhabe iddoo dhaqu dhabe. Inni silaa ishee kana dhoksee ishee sana faana alumatti shakashakuu barbaade. Laman ishiin manaa yoo maalidha isheen alaa maalidha. Garuu nama garrama dhiironni keenya jechuudha. Nama ajaa'iban. Kana booddee isheen bakka ani firoo yaammadhee kanaan booddee gargar bahuu qabna. Yookiin ishee faana jiraadhu yookiin na faana jiraadhu. Achi namtichi kun yoo maal godhe bareeda dhiifama naa godhi yaa haadha ilmoo kooti. Ani ilmoo koo si faana guddifachuun barbaada malee ishee sanan barbaadu. Dogoggoree tana waan kana keessa garee. Dogoggora si'a tokkittii kana naaf dhiisi. Kanaan booda waan sanatti hin deebi'u. Bakka kanatti nan argitu. Dhiifama naa godhi. Yoo kana booda bakka kanatti na argite gaafa sana gargar baana. Jedhee haadha manaasaa jalqabaa kana dhiifama gaafatee ilmoo keenya waliin guddifannaa. Ani ilmoo koo si faana guddifachuun barbaada. Jireenya biraa keessa galuu hin barbaadu. Dhiifama naa godhee dheeraatee haadha manaasaa jalqabaa dhiifama gaafatee ishitti biyya ormaa waggaa 2 turtee dhufte. Kan sana dura wajjin shakashakaa turan. Kan ergasii biyya ormaatii dhuftee raawwattee otomaatii ishiin argin hoteela qabattee wajjin hin balaqqatamaa bulte. Achumatti urfatti ishee gatee waan qabdu ishii irraa amma barbaade irraa fudhatee lafa qullaatti ishee gatee haadha manaasaa jalqabaa fi ilmoo isaa wajjin jiraate jechuudha gurbaan kun ilaala. Kanaaf iyyuu yaa obboleettii kiyya atis osoo ilmoo qabu osoo haadha manaa qabu osoo samaanaa qabu akkamitti namni kun nafaana jiraata jettee raawwatte osoo maatii kee ijaan hin argin osoo ilmoo kee ijaan hin argin kana rarraafattee nutti dhufte abbaa manaa namaa. Hin dhabdee dhiira bira abbaa manaa qabda miti isa faana immoo ishii walii galuu dadhabe nama biraan barbaaddattu nama biraa faana hin jiraattu maal takkanas godhe